Tulluu Awwaakim miila gina bara durii eegale qabattee baha Itoophiyaatti magaalaa Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 515 irratti argamti. Magaalaa guddoo naannoo uummata Hararii kan taate Harar. Hangafa magaalotaa tan taate Harar jaarraa 9ffaa keessa mootii uummata Hararii isa jalqabaa kan ture Amiir Haboobaatiin tan hundeeffamte yommuu taatu amiirota 72 aangeessiteeti jirti. Harar hundee magaalummaasii kan cimsattee fi caasaa amantii fi hawaasummaasii kan dagaagsite bara mootummaa Amiira lammaffaa Sheekh Abaadir jedhamanii fi hanga ammaatti kabajaa cimaan yaadataman Amiir Umar Arridaatti ture. Itoophiyaa fi biyyoota gaafa Afrikaa hundaaf wiirtuu barumsa amantii Islaamaa ta'uun tan tajaajilte Harar ammaas magaalaa haalli jireenya amantii Islaamummaa hedduminaan keessatti calaqqisuudha. Magaalaa waggoota hedduu lakkoofsifte magaalaa Aksuumitti aantee maallaqa mataasii qabaachuudhaan ogummaa fi daldala biyyaan alaa fi biyya keessaatiin wiirtuu taatee bara dheeraadhaaf tajaajiluun seenaa qaroominaa hedduu tan qabduudha. Walakkeessa jaarraa 16ffaa irratti keessumattuu bara bulchiinsa Imaam Ahmad Ibrahim Al-Gaazii Harar ciminaa fi humna isiitiin sadarkaa ol aanaa irra geessee turte. Du'a Imaam Ahmadiin booda humni uummata Hararii waraana walitti aananii adeemsifamaniin waan laafaa dhufeef ofii isaanii weerararraa ittisuudhaaf jecha darbii jogolaa karra 5 qabu ijaaruu isaanii barreeffamni seenaa ni agarsiisu. Jogolli umrii bar 500 lakkoofsise bara mootummaa Amiir Nuur kan ijaarame yommuu ta'u yeroo sanitti magaalaa Harar guutumatti of keessatti kan qabate ture. Magaalaan durii Harar yeroo ammaa darbii jogolaatiin marsamtee argamtu magaalaa Harar isii bara kaaniitiifis faaya kan taateedha. Darbiin jogolaa lafa hektaara 48 kan uwwise yommuu ta'u of keessatti daandiilee dhiphoo fi marmaartootaan 359 masgiidota 80 ol ta'anii fi aawolee 250 hammatee kan qabate. Bara hedduu dabarsanii kabajaan kan dhaabbatan bu'aaleen sirna ijaarsa uummata Hararii bara durii wiirtuulee qulqulluun bobaa isaa keessatti hammate kan nama ajaa'ibsiisan waan ta'aniif dhaabbata yuuniskootiin galmaa'anii bara 1998 irraa eegalee hambaa addunyaa ta'aniiti jiran. Seena qabeettii tan taate Harar yeroo jaarraa 10 ta'uuf mataa isii kan of bulchitee fi keessumattuu jaarraa 16ffaan booda of dandeessee bulchiinsa magaalaa taatee tan turte yommuu ta'u xumura jaarraa 19ffaarraa bulchaa Hararootaa isa xumuraa kan ture Amiir Abdullaahii fi mootii Minilik jidduutti waraana calanqotti adeemsifameen booda bifa Itoophiyaa bara ammaa keessatti gumaacha mataa isii gumaachiteeti jirti. Seenaa Itoophiyaa ammayyaa keessatti Harar waajjiraalee qonsiilaa dhaabuudhaan caasaa gibiraa diriirsuunii fi ragaa yookaan kaartaa abbaa qabeenyummaa lafaa qopheessuun adda duree taatee ibsamti. Faayidaa dinagdee bara durii fi bara dhiyoo qabduunis baankii, mana poostaa, bilbilaa fi geejjiba daandii qabaachuun fayyadamtuu adda duree taateeti jirti. Bu'uura labsii mootummaan cimsee Itoophiyaa mirkaneesseen uummanni Hararii bara 1984 irraa jalqabee mootummaa federaalaa jalatti mootummaa naannoo mataa isaa ijaaruudhaan ofiin of bulchaa jira. ሕገ መንግስቱ ለማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያደረገው ነገር ቢኖር ምንድነው? አንድ ህዝብ በማንነቱ በቋንቋው በባህሉና በታሪኩ ማፈር አይኖርበትም። እንዲያውም ሊኮራ ይገባዋል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሚደረግ ልዩነት ሀገራችን ወደ ኋላ ያስቀረን ነው። ስለዚህ ይሄ መታረም አለበት። ያንዳንዱ ህዝብ በእኩልነት የሚኖርበት ስርዓት መኖር አለበት ብሎ ነው ለሁሉም የእኩልነት መብት ያጎናጸፈው። ሕገ መንግስቱ የሀገር የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር መሆኑ
እንዲታወቅ እና ይሄም እንደ ውበት እንደ ጸጋ እንደ ሀብት እንዲታይ ስላደረገ የሀረሪ ህዝብም ከዚህ መብት ተጠቃሚ ሆኗል። naannoon uummata Hararii naannoo Oromiyaatiin tammarsamtee mootaatu bal'inni naannichaa kiiloomeetira iskeerii 343 tuqaalama uwwisame. Haalli teessuma lafaa tulluu hedduu kan qabu yommuu ta'u bakki ol ka'an inni guddaan tulluu Awhaakim qixa galaanaarraa meetira 2200 irratti kan argamu. Bakki gad ta'an immoo sulula Erer kan qixa galaanaarraa meetira 1300 irratti argamudha. Akka ragaa eejensii istaatiksii giddugala Itoophiyaatti bara 2007tti baay'inni uummata naannichaa 232 yommuu ta'u kana keessaa dhibbeentaan 69 kan ta'u amantii Islaamaa, dhibbeentaan 27 immoo amantii Kiristaanaa Ortodoksii fi dhibbeentaan 4 amantiiwwan gara biraatti hordofu. naannichi sablammiileen Hararii, Oromoo, Arkubbaa, Amaaraa, Tigree, Guraagee fi kanneen biroo bara dheeraadhaaf nagaan waliin kan keessa jiraatan yommuu ta'u keessumattuu magaalaa guddoo naannichaa kan taate magaalaan Harar keessummoota jaalalaan simachuudhaan tammaqaqsituu fi walitti hidhatiinsa hawaasummaa cimaa kan keessatti calaqqisuudha. Magaalaa kana keessatti mandaroota jogolaa keessa dhalattoonni sablammoota adda addaa garaagarummaan afaanii fi amantii osoo isaan hin daangeessin bara dheeraadhaaf jaalalaan waliin jiraachuu isaanii haala baramaadha. አብልተው አጠጥተው የማሳድሩ ሰዎች ናቸው እና ስለዚህ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ነው የምለው። እኔ እዚህ በመኖሬ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እላለሁ። 26 ዓመት እዚህ ሀገር ስኖር እነሱ አሳድገውኝ ስራ የሚያስገቡኝ እነሱ ናቸው። ይሄን ያህል በፍቅር ነው የምንኖረው። ትውልዴ ጉራጌ ሀገር ነው። አግብቼ በአንድ ወር ነው የመጣሁት ሀረር። 12 ልጅ የወለድኩበት ባል መከራ ቢመጣ አንድ ላይ ተሰብስበን ዓለም ቢመጣ ተሰብስበን ደግሰን በርተን ጠጥተን ነው የምንለያየው ቃችን አድመን። afaan hojii naannichaa afaan Hararii fi afaan Oromoo akka ta'u murtaa'uun isaatis dhugaa kana kan calaqqisuudha. Magaalattiin hawaasota afaan amantii fi eenyummaa garaa garaa qaban kan jiraachistu waan taateef Itoophiyaa xiqqoo jedhamuu dandeesseeti jirti. Duudhaa hawaasummaa kanaanis bara 1996tti dhaabbata UNESCO irraa magaalaa nageenyaa fi waltanda'uu Afrikaa jedhamtee badhaasa argatteeti jirti. ትልቁ ቤተክርስቲያንና መስጊድ በ30 ሜትር ልዩነት ነው ያሉት። እነዚህ አንድም ቀን አልተጋጩም። ክርስትና በዓል ጊዜ አብረው ያከብራሉ፣ እስልምና ጾም ጊዜ አብረው ጾማሉ። ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ ይናገራል። ሶማሊኛ ይናገራል፣ ኦሮሞኛ ይናገራል፣ አማርኛ ይናገራል። ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ሁሉም አንድ ነው። አንደኛ በሁሉም ነገር ፖዚቲቭ ነው የምንነሳው። ሰውን በመጠርጠር አይደለም። ሁሉም ሰው ጥሩ ነው ብሎ ነው የምንነሳው። አካባቢ ያለ ሰው እነዚህ የተለያዩ ሃይማኖት አላቸው፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አንድም ጊዜ ሳይጋጩ ለ10 ዓመት ምናምን አይደለም ለ100 ዓመታት ያሉባት ከተማ መሆኑን አይቶ ነው ዩኔስኮ የሰጠው። በእርግጥም ለረጅም ጊዜ በሐረር ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች በዚህ መንገድ በሃይማኖትም በብሔርም በባህልም አብረው በሰላም የሚኖሩበት ከተማ በመሆኑ ምክንያት ያ ስያሜ መሰጠቱ ትክክልና ተገቢ ነው። በፌደራል ስርዓት ውስጥ እንደ አንድ ትልቅ እሴት የምንመለከተው ቫልዩ ነው። ሐረር ውስጥ የቆየው እሴት ማለት ነው። በሰላም ተከባብሮ ተፋቅሮ የመኖር ጉዳይ በማንነት ላይ ሳይሆን በሐረሬነት ሐረሬ ነኝ እኔ ሐረር ነኝ አቦታውና የሐረር ልጆች ነን የሚለው አመለካከት በራሱ በዚህ ምክንያት እየተፈጠረ ያደገ የመጣ መልካም እሴት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው።
Uummata naannichaa keessa dhibbeentaan 54 kan magaalaa jiraatu ta'u hedduun isaaniitis hojii daldalaatiin bulan. Kanaaf dhibbeentaan 46 immoo uummata baadiyyaa jiraatan hojii qonnaa hojjechuunii fi loon horsiisuudhaan jiraatu. Uummanni Hararii ge'usuu yookaan uummata magaalaa jechuun kan of yaaman hoggaataan bu'uura magaalattii waan ta'aniif haala uffannaa isaanii miidhagaa, hojiilee ogummaa miidhagaa ta'anii fi ogummaa hojii daldalaa bara dheeraaf kuusataniin magaalattiitti lubbuu horaniiti jiran. Kutaalee naannichaa baadiyyaa keessa kan jiraatan uummanni Oromoo aadaa bal'aa kan qabanii fi hawaasa oomishaa ta'anis dagalee magaalaa Harar isa biraati. Sabni Orgobbaa tulluu Korommii irra jiraatuu fi uummata ogummaa wajjin wal simsiisee jiraachaa jiru fuullee faaya naannichaa ta'ee hojii qonnaatiin jiraata. Qonnaan bultoonni naannichaa bishingaa, boqqolloo, qamadii fi garbuu oomishu. Naannichi kuduraalee fi muduraalee gabaa giddu galeeffatan oomishuudhaan kan beekamu hoggaa ta'u keessumattuu jimaa fi bunni lafa qotee bulaa hundaarraa hin dhabaman. Magaalaan Harar kan uummata naannichaa keessa walakkaan keessa jiraatu guddina saffisaa ta'e agarsiisuu akka dandeessuuf dhaabbileen hedduun ijaaramaa jiru. Hospitaala Hiyyat Faanaa siree 900 ol qabu, isteediyoomiin Idil Addunyaa Aaw Abaadir kan yeroo tokkotti namoota 56,000 ol keessummeessu aadaa fi hambaa uummata Hararii eeguu fi beeksisuudhaaf ijaaramee kan jiru giddugalli fi muuziyeemiin aadaa Hararii yaadannoo Mallas Zeenaawii magaalattiidhaaf miidhagina kennee jira. Mootummaan naannoo Hararii lakkoofsa turistootaa gara naannichaa dhufanii guddisuudhaaf paakeejii rivaayitaalaayizeeshinii qopheessuudhaan hojjechaa jira. Hambaalee miidhamaniif suphaa adeemsisuun, muuziyeemota qindeessuu fi babal'isuun, bakkeewwan agarsiisaa mijeessuun, paarkota iikooloojii ijaaruun fi hoteelota sadarkaa isaanii eeggatan baay'isuun daawwattootaaf haalli mijaa ta'e uumamaa jira. ለቱሪስት መስህብነት አትሊስት የሚያስፈልገው መዳረሻዎችን የማስፋት ቆይታቸውን የምንሰዋበት አዳዲስ አካባቢዎች የኮረሚ የሌሎች የድንጋይ ላይ ጽሑፍ ያሉት ወደ ሀረር አካባቢ ያሉትን የማዘጋጀት እና መንገዶቻቸውን አክሰሰብል እንደሆን የጥርጊያ መንገዶች የመስራት ትልቁ ችግር ያው ሆቴል ነው ሀረር ላይ ነበር። ለዚህ ቦታውን ከሊዝ ዝቅተኛ ዋጋ የመስጠት ያለ ጨረታ እና ታክስ ሆሊዴይ ለ5 ዓመት የማድረግ እና እንዲሁም በጀጎል ውስጥ ያሉ ቤቶችን ወደ ገስት ሃውስ የመቀየር ስራዎችን ፕሮሞት እያደረግን ነው። seenaa fi aadaa uummata Hararii fi hambaalee biyyoolessaa hammatanii kan argaman muuziyeemonni 4 bakkeewwan turistootaa hedduu hawwatanidha. Muuziyeemiin biyyoolessaa Hararii, muuziyeemiin giddugala aadaa Hararii fi muuziyeemiin Artarraamboo muuziyeemota mootummaan bulan hoggaataan, muuziyeemiin Shariif magaalaa Harar muuziyeemiilee dhuunfaan qindeessamedha. Muuziyeemiin kun hambaalee sassaabuun alattis workshooppii itti kitaaboleen jaldeeffaman yookaan hodhaman kan qabu hoggaa ta'u Afrikaa bahaatti muuziyeemii qabeenya nama dhuunfaa ta'e isa tokkicha. Hundaan olitti namni daawwannaadhaaf gara Harar deemu waraabessota Harar namatti madaqanii jiraatan daawwachuuf hedduu ni hawwata. Yeroo dhihootiin asittis magaala Gidiir yookaan magaala guddoo keessatti
kan adeemsifamu agarsiisni culullee gocha qalbii namaa hawwatu isa gara biraa ta'aatii kan dhufe. Muduraalee Hararitti argamanii fi biqiloota dawaa aadaa ta'an 60 ol sassaabee kan qabate paarkiin ikooloojii Seelaatti qalbii daawwattootaa kan haaromsu. Magaalaa Hararii gara bahaatti fageenya kiiloomeetira 15 irratti sulula Ereritti naannoo Kimiyaat keessatti fakkiiwwan dhagaarraa umrii bara dheeraa qaban ilaaluun waan nama ajaa'ibsiisudha. Sablammoonni Hararii Argobbaa fi Oromoo naannoo Hararii keessa jiraatan duudhaalee hawaasummaa fi amantii waliin qaban yoo qabaatan illee aadaa uffannaa, faaya, muuziqaa, nyaata, gaa'ela, hojii fi sirna manguddummaa kan mataa isaanii ta'e ni qabu. Hundeen isaa uummata Hararillaa jedhamurraa akka ta'e kan amanamu uummanni Hararii jaarraa hedduuf afaan, amantii fi aadaa isaa eegee kan turedha. Uummanni Hararii Qoomoo yookaan nagada Seem jalatti kan ramadamu yoo ta'u bu'uurri afaan Harariitis afaan Gi'iziiti. Qubeen isaa immoo qubee Saabaa jedhama. Hundeen isaa uummata Hararillaa jedhamurraa akka ta'e kan amanamu uummanni Hararii jaarraa hedduuf afaan, amantii fi aadaa isaa eegee kan turedha. Dubartiin heerumte halluun kan nama hawwatu atlaasii dhawaadhaan miidhagee uffattee zargafa addarraan hidhattee qaama ishee irratti waqrii darbatti. Haadholeen mudhii ol uffata halluu ifu qabuu fi kan dhawaan isaa faayame, mudhii gadiin ammoo halluu gurraacha kan qabu qamisa qayiraas uffatanii fooxaa gubbaan dabalatan. Qamisichi garagalchaan guutumaan guututti halluu gurraacha kan qabu waan ta'eef tasa taaziyaan yookaan gaddi yoo dhufe huggusuma garagalchanii uffachuun boo'ichatti dabalama. Uummanni Hararii yeroo hojii sochii guyyaa guyyaa keessatti fi yeroo ayyaana sirbootan sirban hedduu kan qaban yoo ta'u isaanis ragada miidhagaan kan deeggaramanidha. Muuziqaan Hararii iskeelii sirreeffama sagaleetiin abbaa iskeelii sagalee 7 kan ta'ee fi qindoomina hadiidaa hedduu kan qabudha. Amalli isaa kunis muuziqaa Itoophiyaa keessatti bifa addaa dabaleeti jira. Darasiin gareedhaan kotaan kootiin immoo qindiidhaan kan raawwatamu muuziqaa aadaa yommuu ta'an salayaa immoo kan nama tokko qofaan alalaasamudha. Uummanni Oromoo magaalaa Hararii fi naannoo isii jiraatu aadaa uffannaa fi faayaa akkasumas muuziqaa Oromoota naannolee gara biraa jiraatan irraa adda ta'e qaba. Dubartoonni karaa oliitiin gateetii tokkorra kan darbuu fi boca foonsu sabbata qal'aan shushubame kan hidhatamu saddeeta adii diizaayiniin isaa miidhagaa ta'e fooxaa adii waliin uffatanii faaya addarraa gubbarraan hidhatu. Dhiironni yeroo marxoo yookaan shirrixa kan marxifatan yoo ta'u yeroo ayyaana waggaa marxoo adii waraansillee yookaan siiqqeedhaan hidhachuudhaan billaa ni suuqqatu. Goofaree isaaniitirraas filaa suuqqachuudhaan dhiichisaa ni sirbu. Mallattoo uummata Oromoo Hararii fi naannoo ishee kan ta'e shaggooyyeen muuziqaa aadaa
gammachuun dhiichisanii ittiin sirbanii. Sabni Orgobbaa waan qabu waliin qooddatee kan nyaatuu fi kan keessummaa simatudha. Keessummaan kamiyyuu gara mandara saba Orgobbaa Koromiitti yoo fuullee haadholiin nyaata mana isaanii keessatti argame safii isaaniitiin qabatanii keessummicha keessummeessuudhaaf gara mana keessummeechi qubatee ni dhufu. Dubartoonni Orgobbaa waa'ee ganda isaanii ni weeddisu. Akka adaritti olii gajjachuudhaan masalaa ni dhiichisu. Ragaaleen barreeffamaa akka agarsiisanitti uummanni Hararii yeroo jaarraa 10 ta'uuf mataa isaatiin kan of bulchaa ture waan ta'eef afoochaa fi jaarmiyaalee hawaasummaa dhaabbataa fi ifa ta'an hedduu ni qaba. Afoochaan waldaa miseensonni uummatichaa saalaan gandaa fi naannoo isaaniitiin wal jaaranii fi haala jireenya uummata Hararii keessatti gahee cimaa qabudha. Kaayyoon afoochaa inni ijoon yeroo gaa'elaa fi du'aa wal gargaaruu hoggaa ta'u hojii qonnaa walitti bu'insa furuu fi dhimmoota hawaasummaa gara biraa irratti sadarkaadhaan dammaqinaan ni hirmaatu. Uummanni Hararii bara durii hojii qonnaatiin ogummaa ol aanaa kan qabanii fi buna jaalatamaa Harar oomishanii gabaa biyya alaatiif dhiyeessuun kan beekaman ture. Sababa jijjiiramoota siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas dinagdee irraa kan ka'e yeroo ammaa uummanni Hararii muraasni qofti qonna irratti kan bobba'ee jiru hoggaa ta'u tooftaan qonnaa garuu bara dheeraa ce'ee Hararii fi naannoo isiitti ni calaqqisa. Uummanni Hararii ogummaa ijaarsaatiin hodhaa, ogummaa mukaa, suphee, sibiilaa fi hojii faayaatiin kitaaba hidhuu fi beekumsa dawaa aadaatiin heddumminaan kan beekamanidha. Harar wiirtuu babal'insa amantii Islaamaa tan turte ta'uu isiitii wajjin wal qabate kitaaboleen amantii baay'isanii tamsaasuudhaaf hodhaan kitaabaa murteessaa waan tureef abbootiin Hararii ogummaa kitaabolee baay'isu cimaa ta'ee dagaagsuun dhalootatti dabarsanii jiran. Uummata Hararii biratti beekumsi dawaa aadaa hundee hawaasummaa kan qabudha. የባህል ሕክምና የሐረሪ ህብረተሰብ ጋር ማለት ነው መቼ እንደጀመረ በማይታወቅ ማለት ከጥንት ተያይዞ የመጣ ነው። አብረው የማይለያዩና አሁንም በእያንዳንዱ ግቢ ያሉ ባህላዊ መድኃኒቶች አሉ። ሌሎች ባህላዊ መድኃኒቶች ማህበረሰቡ ሙሉ በሙሉ የማይጠቀምባቸው በአዋቂዎች ብቻ የሚጠቀምባቸውም እንደዚሁ ማለት ነው። ይሄም ከአያት ቅድመ አያት እየተወራረሰ የመጣና አሁንም እየተሰራበት ያለ ነው። Bu'aaleen ogummaa harkaa miseensota saba Harariitiin hojjetamanii fi tajaajiloota hedduu kennan bifaa fi mallattoo adda ta'e kan qaban hoggaa ta'an miidhaginaas ni qabu. Uummata Hararii biratti shamarran umriin isaanii waggaa 10 hoggaa guutu mana isaaniitti yookaan gara mana ollaa deemuudhaan wal ga'anii ogummaa hodhaa akka baratan ni taasisama. Uffanni dhawaa dubartootaatii fi qobbiin yookaan kalootaan dhiirotaa kan hodhaman faayonni addaa mormaa fi harkaa diizaayinii miidhagaan kan hojjetaman ogeeyyii harkaa hawaasichaatiin. Ogummaa harkaa kan itti fufsiisuu fi heddumminaan oomishuudhaaf jecha naannichi kolleejii leenjii ogummaa Innaay Aabidaa jedhamu banee ogummicha barsiisaa jira. Sabni Hararii
ogummaa ijaarsa jaarraa hedduu ceekan mataa isaanii qaba. Manneen jireenya namoota dhuunfaa, manneen daldalaa, masgiidotaa fi awaajii waggaa 800 ol lakkoofsisanii fi haala qilleensa hundaafuu mijaa'aa ta'an darbii yogolaa keessatti kan ijaaraman bu'aalee ogummaa ijaarsa dheerinni yeroo hin balleessinedha. Manneen aadaa Hararii bocaan, diizaayinii keessaatiin, meeshaalee mana keessaatiin fi bakkeewwan meeshaaleen kunneen kaa'amaniin wal fakkaatinsa ni qabu. Manneen kun safii, qorii, saanaalee abaaboo, meeshaalee waraanaa aadaatii fi supheedhaan kan guutamanidha. Mana Hararii keessatti meeshaaleen faayaaf hojjetamanii fi kaa'aman faayidaa mallattummaas ni qabu. Bakki meeshaaleen waraanaa sassaabamanii kaa'aman waran morojaa kan jedhamu hoggaa ta'u, qarri eebboo gad garagalee yoo kaa'ame biyyi nagaa ta'uu agarsiisa. Yoo ol garagale immoo rakkoon jiraachuu isaa fi waraanaaf qophaa'anii kan jiran ta'uu mul'isa. Qadaaddoon aflaalaa ufaa, maallaqa, faaya, sanyii midhaanii, dawaa fi sanadoota kaa'uuf tajaajilan gad garagalee yoo qadaadame abbaan manaa kan lubbuun hin jirre ta'uu agarsiisa. Uummanni Hararii baay'ina hodhaawwan niitiileen ilmaan isaanii hodhanii kennanii fi ededa irratti fannisamu kan hamatmoot jedhamee beekamuun ijoollee dhiiraa meeqa akka fuusisan ni agarsiisu. Afanni maramee wanxaf morojaarra kaa'amu manicha keessa shamarran nikaa yookaan naqataaf umriin isaanii ga'e meeqa akka jiran agarsiisa. Mana saba Hararii keessa madabaa teessuma dhaabbataa ta'an nadabaachi 5 kan jiran hoggaa ta'u eenyu eessa taa'uu akka qabu dambiin hawaasaa ibsu ni jira. Haaluma kanaan amiir nadabaa kan jedhamu abbaa warraa manichaatiif, sutirri nadabaa kan jedhamu immoo abbootii amantiif ga'aniif, gabtee nadabaa kan dubartoonni irra ta'an gidiir nadabaa abbootiin beekumsaan sadarkaa olaanaa irra ga'an kan ta'anii fi xiit nadabaa kan jedhamu sadarkaa isaaniitiin namoota baratanii fi kan akka teessumaatti tajaajilanidha. Aadaa Hararitti namni tokko kan hin baratinii fi beekumsa kan hin qabne yoo ta'e umrii isaatiin qofaan kabajaan hin kennamuuf, madaboota kanneen irraas taa'uu hin danda'u. Waan kana ta'eef sabni Hararii jechoota kan hin baratin bakki isaa balbalaan duuba, kan hin baratin hiriyaaf qiccoo shaayii ta'a jechuu ni qaba. Aadaan kun uummanni Hararii barnootaaf gatii ol aanaa akka kennu taasisuun gumaacha guddaa qaba. Bu'uurri barumsa sabichaa kan hundaa'u manneen barnoota amantaa Qur'aan ga'ii yommuu ta'u, ijoolleen gareen ta'anii wal dorgommii cimaa barsiistota isaaniitiin gaggeessamanii Qur'aana qara'aa guddatu. Manneen barnootaa kunneen ijoolleen amantii isaanii akka baratanii fi dandeettiin barumsa simachuu isaanii akka cimu taasisuun alattis barattoonni kunneen haala jireenya hawaasummaa akka beekan gochuun kan itti guddatanidha. Uummanni Hararii aadaa nyaataa bara hedduu ture ni qaba. Nyaata isaanii midhaan dheedhii, foon, kuduraalee, damma, aannanii fi kan kana fakkaatan irraa kan qopheessan hoggaa ta'u, hedduminaan gosoota nyaata arraba irratti mi'aa qaban soorachuu ni jaalatu. እነዚህ የምናያቸው የሀረሪ ባህላዊ ምግቦች ናቸው። ምግቦቹ ብዙ ጊዜ ስንሰራ በሰርግ ጊዜ የምንሰራው ምግቦችና በአመት በዓላት በክብረ በዓላት የምንሰራቸው ምግቦች ናቸው። ይሄ ኢናይ ገበታ የሚባለው ሙሽራ ጊዜ ብቻ አንዴ የሚሰራ ነው። ሌላው አቅሌል ይባላል፣ በክብረ በዓላቱም ይሰራል። ህልበት መረኽ ዘውትር ምግባችን ነው። ጥፍጥፍ ከባብ መረኽ ይባላል። ሩዝ፣ ደቂቅ ውኻት ኺኻት ይባላል። ሌላው ሰምቡሳ፣ ይሄኛው ማባያ ነው። ሰናቢ ይባላል። በሰናፍጭ የሚሰራ ነው፣ ማባያ ነው። ሌላው ጣፋጭ ምግቦች ናቸው።
maatii keessatti dhiirrii fi dhalaan waliin ta'anii kan sooratan hoggaatu qophiin ayyaanaa yommuu jiraatuu fi keessummaan yoo jiraate dhiirrii fi dhalaan garee isaaniitiin adda addatti ni sooratan. Sabni Hararii ayyaanota waqtii eeganii kabajamanii fi gochaalee aadaa qaban hedduu ni qabu. Hunduu fedhii ol aanan kaniif ayyaanni Ashuuraa waggaa waggaadhaan jala bultii waggaa haraatti ayyaana kabajamudha. Sirna kanarratti uummanni walitti qabamuudhaan marqaa kan nyaatan hoggaa ta'u hundee duudhaa kan qabu sirni waraabessa marqaa nyaachisuutis ni adeemsifama. Guyyaa kanatti ijoollee fi dargaggoonni ganda isaanii keessa sirbaa naanna'anii buqqee eega walitti qabataniin booda ushaatoo jechuudhaan buqqee kana ni cabsu. Taphoonni bartii agrii fi handoo fi jaaman saba Hararii biratti ijoolleen umriin isaanii ijoollummaarraa kaasanii kan taphachaa guddatan hoggaa ta'u taphoonni kanneenis leenjii lolaa yookaan waraanaa waliin wal fakkaatu. Taphoonni kunneen bashannanaan cinatti kaayyoo miseensa sabichaa kamiyyuu mataasaa fi naannoosaa diinarraa ittisuudhaaf ga'umsa akka qabaatu gochuu kan qabu hoggaa ta'u amantii islaamaa wajjinis walitti dhufeenya ni qaba. Bartiin tapha aadaa soomanni ramadaanaa seenee gaafa guyyaa 17 fi 27 irratti kan adeemsifamu hoggaa ta'u taphni guyyoota lamaanii moo'icha Badrii fi guyyoota khatiimataa kan yaadachiisudha. Taphichi gareen dargaggoota harroota shanan jogolaa irraa dhufan iddoo karra Badriitii fi Suquxaa jidduutti argamu irratti kan wal falman hoggaa ta'u gareen moo'ate dhiichisaa gandarra ni naanna'a. Taphni aadaa handooflii jedhamee beekamu jala bultii khatiimataa irratti dargaggoonni ibidda irraan utaaluudhaan kan taphatanidha. Kunis halkan kan adeemsifamu hoggaa ta'u dargaggoonni manarra naanna'anii maqaa awaachi yookaan aawolee naannoo isaaniitti argamuun qoraan ni kadhatu. Qoraan sassaabanis tuuluudhaan ni bobeessu. Dargaggoonni kunniin miira wal dorgommiitiin ni utaalu. Daawwattoonnis weedduudhaan hamilee isaaniif kennu. Ayyaanni Shawaaliit yookaan Iida Shawaalaa naannoo Hararitti ayyaana xiyyeeffannoon addaa kennamuuf hoggaa ta'u Iida Ramadaanaa booda guyyoota 6 jiran walitti aansuudhaan eega soomanameen booda saba Hararii qofaan kan kabajamudha. Ayyaanni kun guyyoota 3f kan kabajamu hoggaa ta'u dargaggoota gidduutti fedhii addaa kan uumuu fi dhalattoonni Hararii biyya alaa jiraatanii fi daawwattoonni baay'een kan irratti argaman. Ayyaanni kun dargaggoon Hararii miiltoo jireenya isaanii gara fuulduraa filachuudhaaf kan carraa isaaniif kennudha. Ayyaana kanarratti dargaggeessi tokko shamarree qalbiin isaa hawwatte filatee maatii isaatti ni beeksisa. Akka qaadhimatuufis ni gaafata. Saba Hararii biratti gaa'elli kabaja addaa qaba. Adeemsa fuudhaa fi heerumaa keessatti maatiiwwan dhiiraa fi intalaa gaa'elicha irratti walii galanii guyyaan kaan itti hidhamurraa kaasee shamarreef guftaan hidhamee hanga aruuza baatutti gochoota akka moolutaa taphaa fi dhiichisa aadaatiin ni deeggaramu. Guyyaa jala bultii gochoonni aadaa Ayaach Matfeeqar, Zagan Karabuu, Anqar Maxtab, Hinna Uqaat, Allaa jedhaman kan jiraatan hoggaa ta'u dhiichisaa fi taphoonni haadholee
caalatti mul'ata. Ganama guyyaa cidhaa moolluunni ni godhama. Aruustichi aruustittii qabatee hoggaa gara manaa galu aruus maqbaa ni dhiichisu. Yeroo aruusaa haati aruustittii nyaanni kabajaa qopheessitee ergitu innaa gabataaf kabajaa addaatu kennamaaf. Aruuzonni maatii fi hiriyoota isaaniitiin kunuunsi godhamee fi aruuza erga booda shamarreef kuftaan hidhamee fi axlaas ni uffatti. Qindiileen wal fuudhan mucaa isaanii jalqabaa immoo argatanii fi niitiin yeroo doomsa isii dhiyaatu gara mana haadha isiitti fudhatamtee akka deessuu fi akka kunuunsamtu ni taasisama. Saba Hararii keessatti mucaan yommuu dhalatu hojii battalumatti raawwatamu ni jiraata. Abbaan daa'imaa yookaan dhiirti biraa kan dhiyootti argamu waan hundaan dura daa'imni haaraa dhalate kan dhaga'uu qabu dhimma ijootee gurra daa'imaatti itti hima. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة